Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaallatamtootaaf ilmaan Oromoo jirtanii fayyaa keessanii nagaa keessanii baga jiraattanii baga rabbiin isaa kana isin geessisee mattee laala ebbaan giddii dhufnee jirra. Maayeef as akkana qabadheen fi'aarra. Maayeni godenya Haayimeeti jechuudha. Asanis immoo godenya Haayimeeti jechuudha. Isaan biyya tokko keessa immoo akkabaabii tokko jechuudha jarri. Asanii fi Burukeen waliin amma buttaa jaraatii qabanii amma Finfinneetti barumsa isaanii isaan barachaa turan jechuudha. Barumsa isaanii baratanii fixanii akkuma godenyaa dhugaatti akka obboleessa waliin alatee walittidha isaan lamaanii jechuudha. Ijoolleen buttaa jiraa kun hundumni isaanii yoo akkasuma deebaniillee wal qabataniillee Finfinnee nam tokko hin qabnu waan tokko hin beeknu wal qabannee dhufnee Finfinneetti gizee dhufnullee jedhanii jireenyi keenya fooyyeffanna jedhanii gara Finfinneetti illee wal dhufanii wal qabatanii eddee dhufnee gara Finfinneetti waggaa tokko jedhanii godenya haadhoo akka obboleessaatti wal ilaaluu jechuudha. Maaheen illee akkasuma garuu isheen nama Finfinnee keessa tureerudha jechuudha. Maaliif godenya Haayimee godenya rabbiin godenya kan akkasiisine haa kennu. Godenya gaafa sin gadditan sin faana gaddite, gaafa sin rakkattan sin faana rakkattee, gaafa sin boossan sin faana boosse, gaafa sin kolfitan sin faana kolfite. Godenya mistirii keessa sinii qabattu. Godenya immoo waan sin haasoftan garaatti qabattee siniif bira dhaabbattu han akkasii rabbi sinii haa kennu siniin jedha. Maaliif wallaahi maaheen aarsaa guddaa kaffaltee jirti Haayimeef jechuudha. Aarsaa guddaa kanan duras akkuma ammaa kana Burukee fi Haayimee wal lolanii sin barbaadu gizee isheen jettetti Burukeen illee aarii sanaan gara Dubaayii kanaa asitti jireenya koo jiraadha maala fuudha biyya keessaa jedhee as dhufee ture aarii sanaatiin jechuudha. Haayimeen immoo sababa sanaan mana aartee mana kiimii galtee kuusattee akka bultii afurii mana kiimii gizee turte. Gizee sanattis eenyu bira jira? Maahee kana bira jira jechuudha. Obbolaa durbaa lama qabdi Finfinnee keessaa Haayimeeni. Obbolaa dhiiraas lama qabdi jechuudha. Kun edda isheen jirtuyyuu quba isheen qabu jechuudha. Maaheetuyyuu akka nama wajjiniin alateetti faanarra rakkatee mana kiimii keessa faanarra ciisee edda isheen mana kiimiitti baatee immoo fuutee mana isheetti galchitee qoricha ishee liqibsiistee bakka maaliif nyaata hundaa gootee ofitti qabattee lafa ishee kaaste sa'aatii sanatti jechuudha. Maaliif godenya rabbiin godenya nama gantu otoo hin ta'in godenya dhugaa akka haadha olii namaa caaltu han akka kana rabbi sinii haa kennu. Maaliif amma Burukee fi Haayimeen gargar baaneerra miti isa jedhanii fi humna koo ol ta'ee jira. Isheen maaliif Maahee fi Haayimeen wal jalaan dhibamanatuma fe'eteeyyuu hanfaana irra jira. Asan amma akka jedhetti waliin ooluu waliin buluu jedhee tokko jiru jarri lamaan amma ishee jajjabeessuuf jettee isheen ciqitii sararra jirtuu fi ishee bira jirti jechuudha. Haayimeen gara Ameerikaan deemaa jettee amma barbaadu waliin hin jiraannu macarrashaadha jedhanii addaan baaneerra jedhanii jiru. Maaheen immoo kana hin boossi. Maaliif ani yeroo ofii koofillee yeroo ofiif hin kennine hansaanii caalsisee yeroo koo ofii koo immoo yeroo ofitti bu'ee aarsaa guddaa kaffalee aarsaan koo gizee akkas ta'uu jettee bo'aa jirti. Maaliif boossi jarri lamaan walii galuu dhabanii wal diiganii jiru ammaa fi macarrashaadha jedhanii fixatanii jiru jechuudha. Sababa sanaatiin immoo garaan ishee gubachuun jarri lamaan akka addaan hin baaneef wallaahi akka kanaa boosseedha. Sirma Maaheen yoo aartu maal tokko ta'e himimmaaniin waan hundinuu wallaahi himimmaanii qabatu gizima hunda kana. Waan hunda kana bakka buuchumaaf itti isheen dhugaa rabbi dubbachuu hin dandeessu wallaahi. Amma maaltu ishee boossee
wanta jarri akka isaan addaan hin baane barbaaddi isheen yeroo hunda aarsaa hundaa kaffaltee ishee kanallee dhiisi jetti isa kanas dhiisi jetti gorsitee dadhabdee humna ishee ol ta'ee jennaani boossii jechuudha kun amma wallaahi amma sababa isaaniitiin jechuudha. Asan kunillee dhukkubsatee mana kiimii galee achitti qoricha wal'aanameeti achi bahee immoo mana ciisaa ture jechuudha. Maaliif jedhee sababa tokkoon qabu goddanyaa gizee rakkinaas gizee gammachuus gizee dallasuus waliin nyaannee waliin dhunnee gizee gadda keenyaas gizee gammachuu keenyaarras walitti hirmaannee akkatti wal qabannee ufnee as geenye nutu beeka. Yoo har'a ka'anii addaan baaneerra jedhanii isaan addaan baani anillee taa'een ilaaluu maaliif fuudhaddanaatii jedhee gara buttaa jiraan deema jedhee asanis dhukkubanii dhukkubsadhee dhukkuba isaanii malee dhukkuba gara biraa hin qabu. Isaan yooti gorsitee gorsan dhaga'anii namni immoo isaanitti naannee kan jiru kuni kan isaan balleessuuf kan addaan isaan baasuuf malee haa walitti isaan qabu hin jiru. Kun hundinuu kan isaan barbaadu xiqimiif faayidaa fi yuutuubiin amma beekamaa tokkoffaan burkee faayimeedha jechuudha yuutuubiitiin. Maaliif yuutuubii kana bananii abbaa argeef yoo isaan irra dhufanii hintini rikeerdii cabsa yuutuubiin namaa jechuudha. Isa godhatanii kan isaaniitti ilaalama miqanyinnitii abashaa argitanii yuutuubii isaanii hordofu namni isaanii burkee faayimee malee namni hordofu jedhanii hinaaffisu baay'eetu jira. Kanaaf faayidaa fi xiqimii kan isaan barbaadu malee gammachuu isaaniif namni isaan barbaadu hin jiru. Hanzuuraa isaaniitti naanna'anii jiranii akka isaan gargar ba'an gochaa jiranii otoo nuti gorsinuu otoo isaaniitti himnu nu dhaga'uu didanii jarri lamaanuu humna keenya ol wanta ta'anii fi wanta isaan immoo wal diiganii fi anillee asii maaliin eegaa miti kana arguus hin barbaadu sababa isaaniitiin dhukkubsadhee ani dhukkuba gara biraa hin qabu. Maraadhe kanarra immoo sammuu kootti ofitti deebuuf gara buttaa jiraatti hin deema jedhee jira asanii akkuma argitan kana. Maayeen immoo aarsaa guddaa kaffalee otoo ani si wajjiniin yeroo si wajjiniin gubuu dhiisee aarsaa kaffalee isaa wajjiniin yeroo gubee akka kanaan naa deebaa galanni akka kanaan naa deebaa akka isaan addaan ani aarsaa kaffalaa ture duras ammas jetteetiyyuu kunoo akka kanaan boossi kaameraan irraa cufii ani fuuldura kaameraatti nan boossisiin jettee akka kanaan himimmaan ishee kana akka bishaan ishee irraa hin galadha dhugaa dubbachuu fi yoo aartu isheen himimmaanumaan yeroo hunda kana jechuudha. Maaliif akka isaan wal diiganiin barbaaddu akka isaan immoo waliin amma dhumaatti akkuma kanaan duraatti deebanii waliin jiraatan barbaaddi. Maaliif wallaahi bakka isaan jaalala isaan walii qaban ijoolleen buttaa jiraa kuni wallaahi baay'ee tokko nama gammachiisa. Amantiitiin waliin qoodan. Baalii amma fakkeenyaaf Oromoodaan irratti hiika irratti oo argitanii tute akkuma argitanitti haayimeen habaayyaa uffattee maayeen faa waamicha godhanii fi jechuudha jara warra kiristaanaa fi habaayyaa uffattee irratti argamte haayimeen ishee fakkaattee jechuudha. Maahee fakkaattee jechuudha achirratti jechuudha. Akka kanaa taraa deemanii nyaataa turanii jechuudha. Finfinneellee dhufanillee akkuma kana wal biraa nafnee wal kabaju wal jaallatu akka obbolaa walitti wallaahi rakkinattis gammachuuttis wal biraa ibamanii hin beekan ijoollee buttaa jira. Amantiitiinis wal qoodanii hin beekan jechuudha. Amantiin kan abbaati. Amantii walii kabajanii akka obboleessa akka obboleettiitti waliin jiraatu ammallee jechuudha. Maaliif amma maaheen musliima asan musliim haayimeen fi burukeen kiristaan ilaala wallaahi jaalala maaliif bakka goddanyoonniti walitti dhufanii durumaa jechuudha. Ammas immoo biyyi jiraallee bakka tokkoon ta'eef iddoo tokko biyya tokko bichaatoon ta'e ganda tokkicha wal beeku jechuudha. Walitti deemanii wal dubbisanii jechuudha. Hundi isaaniiyyuu akka kanaan boossi akka isaan addaan ba'an hin barbaanneetiyyuu himimmaan ishee akka kanaan bakka humna ishee ol ta'e jennaan boo'ichaan qooddattee har'a jechuudha. Haayimeen hin diddee burkee miti rakkinni haayimee biraa. Wanti haayimeen diddeef immoo namichi suni haayimee barbaadaa jechuudha. Footooshooppii godhee goddanyaan isaallee akkuma isaa jechuudha. Dhugaa rabbi nama hamaa rabbi sinirra haa qabu. Wallaahi namni kuni gizee sindiiguu barbaadu subhaanallah lafaa ka'ee sin barbaada jechuudha. Sababa farankiitiin jireenyi amma isaan jaalalli isaanii addaan bahee akka kanatti
wal diiggitii irra ga'anii jechuudha. Footoshoopii akka waan intala biraa burukeen intala biraa qabu fakkeesse footoshoopii kaasee fidee Haayimeetti agarsiise. Mucaan sun Haayimee barbaadaa jechuudha. Haayimeen immoo dhugaa seetee fudhattee jechuudha. Maal amma kana burukeenii isa Haayimeetti agarsiiste sana agarsiise. Miidiyaa irratti baasii namni haa ergu. Ani nama akkasii miti jedhee kadhatee dadhabee amma warreen bitiirrallee ga'anii jiru jechuudha. Amma warreen bitiitti sababa sanaaf. Amma immoo addaan gargar ba'anii walitti isaan deebisuuf walitti isaan araarsuuf har'a immoo ofiisaa jireenyi isaa too diigamee jiru isaan haadha manaa isaatti namichi sun fireendii isaa duriitti deebee akka fireendii isaatti deebee araaramuu fi aarsaa guddaa kaffalee har'a burkee jechuudha. Hindidee kan inni barbaadu Haayimeedha. Macarrashaatti kan hin jedhee asiyyootti argitu zigijjuu qabna han barbaadu jedhee maal barbaaddaa jedhee gaafatee maaliif bakka guddaa qaba Haayimeef jette yeroo hunda maa inneti bakka guddaa qabdu bakka guddaa sanatti ni jedhee gizee gaafatu Haayimeen illee gaafatte namichi ishee barbaadaa jechuudha. Akka kanatti sababa kanaatiin sababa sobee footoshoopii agarsiiseen burkeef isheen addaan baanii jedhanii han uummataaf ibsanii jechuudha. Macarrashaadha jedhanii. Maaliif namni jireenya keessan diiguuf hirriba dhabeessinii bulaa jechuudha. Amma isaan beekamoo wanta ta'aniif utuubiin keessan malee ilaalamu beekamoo sin malee hin jiru jedhaana jechuudha. Qinaatii namichi du'e dhugaa rabbi guyyaa adii kana footoshoopii agarsiise burkeen mataa sana agarsiise jennaan hin agarsiisu jedhee dide burkee garuu Haayimee agarsiise. Haayimeen dhuguma seetee fuute qabaabbareetti garuu otoo dhugaa mootee maa miidiyaatti gadi fidi jedhanii kadhatanii dadhabe namni jechuudha. Kan kanaanii namni jaarsummaan biyyatti namni goddanyoonni asin baasne viidiyoo irratti malee nuti duubatti aarsaa guddaa kaffallee dadhabnee jedhanii maaliif dhugaa isheetti fakkaateeti har'a namichi siin hin barbaada wanni jedhu baay'ee tokko haamilee ishee cabee ofirra gatteessee naatee mataa qabattee jechuudha. Akka waan burkeen waa biraa dubartii wajjiniin jiru fakkeessee haasaa ture ishee barbaachaaf jechuudha. Rabbi xalaatan akkasii rabbi sinirra haa qabu dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Isa san addaan baaniif immoo gooddanyaanii akka kanatti boosii jechuudha. Akka isaan addaan baanii hin barbaanne asanillee akka kanaan boo'aa jechuudha. Isheenis ammani sababa isaanii ani dadhabee humna fool ta'anii ani immoo kana taa'een ilaalu gara buttaa jaraan deema jedhee asan jennaani. Atis maaliif deemtaa ammallee dadhabne jennee dhiisnu amma dandeenye yaallaa jettee akka kanatti boossi. Inneen aarsaa guddaa kaffalaa ture akka kanatti lafa na jalaa badee jettee himimmaan ishee akkasitti hin galaasti dhugaa rabbii maaliif jaalala isaanii fi wal kabajuu akkuma obbolaatti wal ilaalu. Bu'aa bayii waliin arganiiru jechuudha. Dhugaa rabbii osaan ta'anii odeessanii wallaahi ni boossu jechuudha. Gizee Finfinnee dhufne nam tokko hin beeknu jedhan wal qabatanii dhufanii. Gizeetti beelonee hanyaan nu dhabnee fa'aa jira jedhan. Dhugaa rabbii wallaahi beelonee illee hanyaan nu gizee dhabnee illee jira. Nama hin beeknu hooma hin beeknu itti hidhata namaa tokko hin qabnu. Akkanaan wal qabannee dhufne as keessatti alhamdulillah amma biyya barree jedhanii odeessu. Bakka kana ga'anii amma akka kanatti yoo jireenyi isaanii diigamu baay'ee tokko nama gaddisiisa jecha namaatiin burkeef Haayimeen illee wal dhabanii wal diiggitii irra ga'anii maaheen immoo lifaatiin lafaatti na jalaa badee ani lafaa ture ammas ani ofirra isaan caalsisee jetteeti boossi. Dhugaa gooddanyaa jechuun han akkasiiti wallaahi laazim gooddanyaa saayitii kana haniin jirre saayitii kana immoo gooddanyaa haqaa gooddanyaa dhugaa rabbiin sodaattu akka maayee kana hin argine kan dhugaatiin illee Haayimee kana jaallatti jechuudha. Yeroo hunda rakkina ishee irratti isheetu bira jira otoo obbolaan jiranii maayeetu bira jira jechuudha. Yeroo hunda yoo isheen dhukkubsattus yoo isheen bakka ishee qir jedhee yoo isheen dabbaramtu hundattuyyuu maayeetu bira jira yeroo hunda kana dhugaa rabbii dubbachuuf wallaahi laazim. Har'a immoo isheen akkasitti as baatee asa waamee haniin jedheetti mun beekuun deemaan jira deemuuf inni ishee waameera jedhee yoo dhufteen deema jedhu akkamiin ani amma danda'e aarsaa kaffalaa jira atillee akkamiin akkasa otosaan gargar wal diiganii jiranii atillee akkamiin asitti dhiiste deemtaa jettu hanjettuun boosse. Ani ishee fi maaheen hedduma tokko jiru walumaan oolu ani immoo dhukkubsadhee ture
kanarrammoo arguu hin danda'u jedheeti jalaa miliquu barbaadeeti asan jechuudha. Isheen immoo boossee akka kanaan maal jechuu keetti jettee bira kuttee sokkite boodarra boossee jechuudha. Booyi jedhee akkuma argitan kana ofitti qabaa asanii akka isaan wal diigan hin barbaanne maaheen wallaahi dhugaa dubbachuuf.